itti dhiyaatee tuma biyya alaa jirti je'ee irraa waa nyaatee achi kutu malee kan nagaa takka nagarre takka dhiiratee jechuudha. Isa godheefti biyya rabbii sun sodaadha. Amma waan takka takka ta'a Adaamaa tanattis deemu jirtus waa hedduu jira. Ta Finfinnee tanattis deemu jirtu. Keessafuu namni jaarsa keessan jalaa wajjin jiraachaa jirtan murtii muutira haadhu. Diyaaspooraa jechuun jaarsaaf jalaa qabdan jaarsa keessan bilaash biyyatti qajeelchitan waa hedduun harkaas ni qaba. Waa hedduu waan akkaan garaa kana sirra raasu jechuudha. Ati dullattiin teesseti sa'a 8 dalage maarreetti halkanii guyyaa fiiddaa inni sachiin fiigaa gandan laala takka mana sanin jaaree dhufa siin jaa waan inni godhee dhufu takka irraa quban qabdu jechuudha. Yaa haadha eenyuti? Yaa haadha eenyuti? Ajaa'ibuma qabda akka. Wallahi waartaa barbaaddu gaafi. Yaa haadha eenyuti gaasii haadha Imraan. Kan diyaaspooraa jaalachuun qabnu jechuudha bara. Haadha Imraan immoo haadha maarreeti amma bara biyya alaa tanatti bar waartaa bar. Duuba diyaasporaan tokko siin fuudhan hanjaa ibsaa keenya ni heeruma. Qoy maal heerumtasi jaarti qaba. iPhone akkatti Finfinnee fi Adaamaa keessa akka tokko qabu kun waartaa eessaa dhufe beektaati? Eessaa dhufe? iPhone kun bakka inni dhufe hin beektuuti. Amma jiru biyyaa santu namaa dabree 200,000 iPhone bitattee akkatti dhalaan maal daleedii fi dalagaa ishiituun beekan qabattee deemtiin jettee yaadda? Diyaaspooraa ergaafi. Diyaaspooraa illee hajaartii ilmaan qabusi mana jaarsa jee dhufee achii mana biraa jaaruutti raasitti. Ibsaa keenya dhalaan heddummaatee bara dhiisi ibsaa. Dhalaan heddummaatu dhaggeeffadha. Jaarsi kee dhaggeeffadhu waan sitti ma dhaggeeffadhus garragatee qaallitti Ameerikaa jirtu. Kan silaasan tumtamtam ishiin. Qoy isaan hundi beekani. Qaallitti Ameerikaa jirtu, qaallitti Austraaliyaa jirtu, qaallitti Kanaadaa jirtu dhaggeeffadhu. Jaarsi kee waan inni dalagu jiru takka sitti ma dhaggeeffadhu. Jaalattee jibbitee jechuudha. Dhugaan jirtu fedhu kakadhee sitti matanan. Harkaan lafa qabadhee jechuudha. Jaarsi kee takka mana Finfinneetti itti hireessiti mobaayila iPhone 17 itti ergee hoggaa asimaddi dhamaarree jee mee namaa biyya tasiyaan dhaqajee achi ijaazaa bu'aa jechuudha. Kun waan irraa dhumaati. Dubbii dhugaa lafa jirtu jechuudha. Ati ilmaan Kadaan nufaa bu'umaa rakkoo qabaree. Turre lafa jiru yoo isa saniin buufanne maal goone? Waartaati jaarsa qabdaa. Teetu waan namni wanni keessa usii bultitee keessa jiraadhu ati waan dhugaa asoo jira kun. Eegese waan dhugaati. Sakka bulakkii jaarsa laalachuu edaa. Arsiin laalachuu edaa. Marqaa godhuu beekta? Marqaan nuti akka beeknu marqaan. Amma asoo lubbuu keessaan baasin. Asoo lubbuu keessaan baasin. Asoo lubbuu keessaan baasin. Aminashi yaa teenya Aminashi teenya ta Awurooppaa jirtu dhaggeeffadhu. Yaa Faaxumanashi teenya ta Ameerikaa jirtu dhaggeeffadhu. Yaa Austraaliyaanashi ta Austraaliyaa jirtu dhaggeeffadhu. Jaarsi kee maarree du'e maarree ta'e dachii takka kaartan maarree ganda keenyaa manni irratti diigamuu deema maarree sanis sirreessa jee amma karaa biyyaatti keessa simaddii murannaan takkaa hojii deemu takkaa ammoo hambisuu jaarsa kee biratti. iPhonein akkatti dhalaan Finfinnee Adaamaa keessaa qabdu kun guutuun ka jaarsa keetiti. Adaamaa keessaa baasii kaa ibsaa. Maal Adamaatti jaarsa keetu sii biti ennam beekaa maal sun beekaa maaltu sii walitti fitan sii taa'e Adamaa keessa as bultii diigaayyee. Taana dubbii dhugaa abbaan fadhen kaanne jechuudha. Ani waan kana sinami kun maal dalagaan jaan barsaa ibaa yaatira. Tana bar diyaasporaa tokko bu'e diyaasporaan kun eenyu abalu kana nam beeka bar jaarti qaba. Maal godheef mana kireessee fi eessatti wanni itti asitti galtii bar si dhuga waanta. Namni kana qofaa miti namni online
أمس خرات الرامج أنا شخرا وقاعد يرتون سنتي مالك كيف أمس فاتوشي جارس قبضن تدياسبورا شو بيا علاج تنملي جارس خيسا فاتن أكانومات تشوف لا درو بافتتما خطو غبريدا خطو سينيغا خطو تمارة تتما كاميرا إسرت الرجع يافته كاتش فيديو رابطه إتما يرجع سنجا جارس خيتيف كاميرا فيديو رابطه فيديو رابطه مقابل تا خاتبيتو سني في خبرة تمامير جيمس جيمس جتيني جيمس جت فيديو الرابطه كجت غوتي قدن سلاك كسمو دفتي وانا كنا غوت نيغوتي يچو نيغودا يچو اتيارون تيان من غيزاتا يتي هاجي تجار سخي يقول سموني خاينة تهاجمو ديكم سموني خاينة سخي أنا فديما تراغوتي نياتا خنا نياتا راغا كيرمي سترنيتي فيتامين غوت ماري غوت إني هركان إفشركم سيسو جرتي الرافتة جرتي أتي وان غوغا حفي والله نان فكرة إني أصل رايت أمريكا رايت وبيت بوم أمريكا أستراليا رايت وبيت بوم قد أجرا إني أسي فما تركاسو جرا إجلا يوم مرك سعودي تيجي ستين دقامني إثيوبيا نما كتجا أمه تسعودي دابر تاكس قرصون خلاص سعودي ما تمات سعودي بديرا كاس قراو نلا نما أمل اللي ديرا أصلا ديرا كاس قرا warning ji qabda bar laaluutti hin jirtu. warning gidis diaspora nata kana sisu jira diaspora nagiyaa keessa naa jiraadha. Thank you shiif saayee bakka boruu qabee irra dalaga namni wayillee challenge kuma 30 naa kennee jira. $300 si erga naan jedhe. okay amalal baatin tun matte guyyaa 15 qofa sifo adamadu mata achi sifota yoo kanat guys namni 500 fi wayii kun ka jirtanu billa alaykum rabbiin argite caarraa khairii isaafaa banu sababa isaati namni challenge baay'ee naa kennuu jira. Rabbuma jedhaatii na gargaara follow godhaanii miliyoona takka haaseenu haala isinii danda'amu viidiyoo zaatii andalagu irratti duwit naa godhaati repost illee naa toshaa intu fatina wallahi naaf qarshiin kuma dhibbaa kun ilmaan kophaa kiyya guddisaa biyaansi kiraa barumsa isaanii kabaatii lama himana cuftii na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Bakka afaa amaariffaatiin dalaga boruun shaallaatillee diwit naa godhishi baay'ee ishii galatooma marti keessa